Jaartiin namaas jaalattee jaarsaan wal dhabdanii ni beektan. Jaartiin namaa na jaalachuu fi na jaalachuu dhabuu hin beeku waan na duubaa ta'e. Kan hin beeku hin qabu, kan hin jaarsaan wal dhabees hin qabu jaartii namaa maalti godha. Thank you. Sababa keetii dubartiin dawaa dhuyte ni jirti. Wallahi hin beeku waan. Na duubaa ta'uu mala akka biraa taate nin beeka san dubbachuun fadhu. Okay. Garuu tasumni dhiibeen jirtu beeysa. Jireenya kee keessatti jaalalaaf jecha boochee ni beekta. Hin beekee. Namni boo'ee jaalalti tun nama jilbiinfachiisee qabdu goota jaalala dhabdee ni beekta jireenya keetiitti. Hin beektu. Okay, thank you. Galatoom. Osoo hin wallisaa ta'uu baadde jettee sheenuytee ni beekta. Nin beeka. Akka ajaa'ibaa. Wow. Thank you. Gaafiin itti aantu akkana jetti waa lamaan kana keessaa takka filattaa wallisuu fi geeraruu keessaa. Ani wallisuudhaan filadha. Mana Adaamaa qabaachuu fi dachii kaaree 500 Finfinnee qabaachuu. Maal jette? Mana Adaamarraa gibbii guutuu qabaachuu moo Finfinneerraa dachii kaaree 500 qabaachuu lamaan keessaa? Adaamaanis Finfinneenis Oromiyaadha. Garaagarummaan qabanii yoo filadhu jettanii Finfinnee keessaa yoo inni dachii qabaadde irra naa wayyaa. Jaalalaa fi maallaqa. Maallaqa akkaan itti fiduun hin beekaa jaalalaan filadha. Itoophiyaa jiraachuu fi Ameerikaa jiraachuu. Biyyattiyyaan jiraachuu fedha. Daldalaa fi hojii garaagaraatiif koonsartiidhaaf deemuun hin danda'a garuu bakkaan jiraachuu fedhu uummata kiyyaa fi lammii xiyya ijaan harkaa qilleensa biyyi xiyyaa unachaa bishaan biyya kiyyaa dhugaa jiraachuudhaan filadha. YouTubaa fi TikTok. Ana fayyadu YouTubaan filadha jechuudha.